diidamu haa iyyitullee haa waaffeetellee taatu mucayyoo kana humnaan qabdanii too bakka geessitanitti geessitanii mucayyoon garana deebi'uu qabdi akka isaan wajjin ol hin deebiin. Mucayyoon rakkoo akka qabdu himi ati mucayyoon rakkina qabdi malee namni oggaa kana hunda ushedheetuma akkama akkuma harreetti man tokko keessatti itti cufamee bitamaa jiraatu hin jiru. Mucayyoon sammuun ishii ilaalamuu qabaa mucayyoo tana yaalchisuu qabna. Hoo ishii yaalamte manni yaalaa okay fayyaadha ishiidhaan jedhe gara deebite haa deebitu. Garuu mucayyoon fayyaadhanii mutu kan isaanitti ol diddu. Mucayyoon didde han jedhu san isa. Miira dabre sama maallu hin jettani mucayyoon didde. Mucayyootu nan deebi'a eeyyani oggaa ji'a lamaaf nan deebi'a jedhee jettan. Jecha mucayyoon urraa fudhatina adaraa keessa nama. Siistee warra empaasis ta'e jecha mucayyoo kan urraa. Mucayyoon of taatetii moti mirga ishii eegsisaa jirtu amma of taatetii moti oggaa meeqatti barbaannee argina mucayyoo tan. Kanaafiyyuu mucayyoon of taatee waan hin jirreefu mucayyoon xeenaa ishiitti irra hin jirtu jechuudha. Mucayyoon diddi akka nuun hin jenne gulan. Adaraa waaqaa leencoo atitti nuu jabaadhu. Ati balleessaa qabdu waan goote hin qabdu. Waan ani jedhu akka waan ani isiniin jedhu ni dhageessani amma. Ati simmanyaa dubbata. Adara nasin jedhu leencoo adara cimmiri adara mucayyoon oo dubbattu mucoon sammuun ishii likki mootii amma dubbattu sanu bu'aati matti ini matti bu'aati matti adara ilmooteeti adara irratti ani kinoo jilbiifadheeta ani adara kee ati dhala qabde adara kee ana baasii naa galti ana daraasitti kennan ani bar wanni tokko siinke dhageeffadhu mee Ricardi goda kuni qalbii miti. Biyya na sirriitti mul'atu biyya kun sirriitti mul'atu. Kan jechuun maaloo ilmoo qabeenyi ani ilmoo baasa naa galti. Qaama ilaallatutti sharii goda. Kuni qalbii miti dubbii namaati. Lawaa qaraaltanii daraara ani rabbi wajjin dawwal. Ani mee siinke tokko as deebi mee isaan dhiisi tokko as deebi. Qalbii miti kahaana. No, Lencho kuni Saudi Arabia jechuudha. Embassy Saudi Arabia mucayyoon ufaa baasu arrantan. Ammaan tana jechuudha Lencho. Ammaan tana. Bakka haati kun maraachuudhaaf ciman. Amma ana sumaafan wucci guddaa ministeerii jechuudha. Magaalaa Finfinnee ammoo fuudhee deema maazariitan. Kuni qalbii miti lubbuu. Boo'icha nurraa dhiisaati komantii cufii yeroo qabu. Mootummaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa bira ga'u qaba sheeriin kun. Komantii cufii yeroo takka. Atu cufii shi gisee tokko cufii atu. Yoo ta'e nu ala nyaachisaa jiru. Araba biraa miti rakkinni kan jiru. Embaasii Saudi Arabiyaa bira rakkinni kan jiru. Eeyyen embaasii Saudi Arabiyaa mucayyoo ta'e kulaalitti baasee gurgurachuudhaaf deema. Namtichi kun ajjeesa mucayyoo ta'e summii laatee fi arra qagaruu waggaa kudha sadii arra gadi nu baasuu qaba. Akka namaa jaalama kenne harmeen kun laal uummata Oromoo sinitti haa ulfaatu. Sinitti haa ulfaatu. Wallahi lazim haadha. Taamaa sadi bakka. Waggaa kudha shanii waraqaan rakkas jaa waggaa 15 amma seentee immoo 16 deemti. Amma Munir karaa gabaabaa laasiin kenna dhageeffadha. Amma yaada tokkoon isinikaa yaadnan isinikaa maanni beeytanii. Sa'aatiin haa gahu mana poolisaatti haa deebidu mana poolisaa dainaa waan manni poolisaa har'a naan jedhe isiniif himaa jechuudha. Dhaga'u jirtaniimi. Isinuma eeggannaa akkasuma teenyaa asumarra teenyee isin eeggannaa ammasitti. Mana poolisaan dainaa manni poolisaa waan jedhe achi booda isinii himaa yoo lakki manni poolisaallee hin yaamnu ka jedhu taate lakki immoo akkuma san namtichatti itti bilbilanii namtichi yoo ka torbaan har'aa hin fidaa yoo ka jedhu taate lakki hin fiduu jedhanii ka jedhan taate itti deebitanii safara ambaasii jiddaa himattanii jechuudha. Walitti dalagatanii achi booda ambaasii. Lencho, kapla dhaggeeffadhu Lencho baay'ee ati nama aarsaa guddaa kafalee nama miciyoo tana lubbuu miciyoo tanaa tabaase ati laal ani wanni kun naaf haariyaa miti. Anaafati ji'a 8 dura wal beeyna. Ji'a 8 keessatti nama meeqa baase ani nama akka keetii kanaa hojii jechuudha. Dhaggeeffadhu ka murteessu ati intaltii fayyaa hin qabdu. Meentaalii sammuu rakkoo qabdi. Ati haadha abbaa bakka bu'e ati waggaa 15 guutuu mana madaam keessa hulaan itti qollafamee hojjetu eega amani. Eega yakkamaa ta'e intalati yanaa kannaa maallaqa cinaas naa kannaa amma booda mana sanitti hin deebi'u jettee kafalmuu danda'u ati. Jaalattu jibbitu leencoo bakka tana fudhadhu. Bakka tana poolisiidhaan
mana sanitti narraa hin deebisina. Mucayyoon tee narraa duuti. Amma booda mana yaalaatiin geessa. Manaan geeffadha. Ni wallaanadha. Tiriitiin godha. Sammuu isiitiin tasgabbeessaa waa'ee isiin dhaga'ina ati haadha abbaa wukkilinnaa qabda. Jettee mormitee fuutee deemuu dandeessa. Jala sararratti. Amma ilaalaal Munir asirratti kootamma guutaa kan siima Katare taree jira barga Katareen kaasin amma Katare mucayyoon gaafsanis mucayyoon hin tasgabbooyne ilata Katare taree jira mucayyoon gaafsan hin tasgabbooyne mucayyoon tasgabbiin qabdu mucayyoon nullee hin beeytu afaanuma Oromootuun beeytu gaafsan jechuudha mucayyoon siigalu jira nuyyuu hin amannee jechuudha mucayyoon amma akkaataa itti nu bira geettu qofa beellama kanan narraa dheerate malee bar isin wanni du'aayii godhaa isin hin jedhe beellama dheerate beellama kana osoo kaluu kanatti isin kan dhuftu taate achitti hin deebisu anuuyyuu jechuudha kalaas maallayni haa hafu malee isi achitti hin deebisu jechuudha amma maal naan jetti ijoollee safaraan gaafadhee jennaaniin xiqqoo isin rakkoon manama keessa jirti natti fakkaataan akka ilaalcha kiyyaatitti rakkoon ni jira isaanis yoo barbaadan maal gootaa dhuftaayyuu nutuu hin finnaa jiran isaan immoo biiziidha biizii bilbila lakkoosuma sanuu baasaniitti bilbiluu hin danda'amu mucayyoo tanatti marraa biiziidha ijoolleen as dalagan jechuudha ni argi jakiyyaalillee argee jira jechuudha meeqa murteesseef hawaasni yaadagoo meeqa murteesseef maallaqa eenyuuf simmanyiidhaaf poolisiin simmanyi wanni hisaabni si gaafsan hisaabni 100 fi 19 riyaala Saudi 100 fi 19 jechuudha achirraa ka biyya ergattee jira jechuun waan akkana amata ta'ee 79 moo akkana moo 89 gaafsan wanni nu hisaabni. Hai okay rakkoon qabu okay 80 ta'us rakkoon qabu alaa kulli haal gabaabumatti wanta keenya kadabre miti amma kan isin jaajiru qaxaroon arraami qaxaroon arraaba arra nduftu akka namtichi eda haasawutti arra nama dhufu natti hin fakkaanneen no yoo boruma dhuftaanitti fidan malee leencoo na dhaggeeffadhu ka nimicha dhiisi ka dhimma poolisii harkaa qabaami mootummaa harkaa qabaami meena dhaggeeffadhu ka maali leencoo ati uummataaf dubbatta moo nuti wantaaf dubbanna polisi dami polisi ikama isa rafura nimi mallattee mi fideet dhufa arra funyaan qurquritti fideet dhufa amma rakkoo qabu community kamismishet ka jiddaa jala jiruuti tu rakkoo natti mul'ata yoo lakki yoo kanati rakkoo qabu jechuudha isaan hin taane kanaaf dhugaa wal himuu deemuu qabna polisi guyyaa qaxaroon nimichi fidee dhufuu qaba dhumate achi teessanii eeguu qabdan yoo ijoolleen wanti communitiin kamismiseessan guyyaa yoon dabaliin haasa'e dhaga'u jirra nimichi dabalachuu hin danda'u muti qalbiin beektu polisiin ati mana polisii dhaqiiti ilmooti ati haadhaa fi abbaa wukkilina ati bar haadha abbaadha ilmooti yanaa fi daajee iti taa'e mana polisii hai guyyaan qaxaroo harraami mallattee seemi guyyaa kanaatiin fida jeemi fedhu maallaqa fida fedhu dhiisa lubbuu michiyoo fidee haa dhufu kana bakka ati polisii bira dhaqiiti guyyaa kana dabruu hin qabu polisiin funya qurquritti deemtee ulaa cabsitee fuudhuu dandeessi mallatteessee jira. Bar Munire barana akkasumatti dhufee barani yoo na dandeessise barani ila akkasumatti dhufee barani akkanumaan hin dhufneeti. Ankuno leencoo hin dandeessi. Bilbilaa nama waggoota. Waraqaa isiillee argitaan fideetiin hin dhufee baran harka qullaan dhufnee bara akkuma naa barreessanitti kun akka chaappaadhaan ni argitaan. Sai muiti kabada gze to community mana polisi dhaqiti ilmooti na fida jainati koi obsi ilmooti na fida gabaabumatti ilmooti na fida jain ilmooteeti ati amma dhabbaan bakka simbulatani ilmooti na fida jain gabaabumatti ilmooti na fida jain Reala ko badi ba fididam jannaan community lafa uriite maal jetti no nuti maallaqa miti maallaqas ni fudhanna rakkoon qabu wisaabbatee jira mootummaan Suudii haqiiqaa sii kanniti mootummaan Suudii nama rakkina keenya malee mootummaan Suudii ani yeroo hedduu ragaa nama bahuufan hin kijibina
warri community ati rakkoo hin qabdu ati bakka bu'aadha miciyoo tiyya naafita ati haadha abbaa waraqaan si harka jirti miciyoon tiyya arra qaxaroo deema mana poolisaa dhaqi miciyoo naafita miciyoon tiyya sammuun isii sirriin hin galuu jettullee humnaan fuudhanii si dabalanii mana geessita. Yoo bakka kaayisuu dhabde naasii godha kamismisheeti namni Oromoo guutu achi keenya nama iqaamaa qabu anaas sii godha nuu baase achi yoo riyaadin finne anaa godhaaf dhumate hay pooli nimicha hojii kan dhaabbachaa jiru ummata community fi wanta sadi guyyaa ka dabalaa malee poolisii yoom dabaleef dhagaa sheer godha koppiliinkii godha hundi keessan nama oggaanishan waan itti qabame akkami amma waan isin Muniir waan siin jedhu isin kalaa saasayaati gurbaan na bilbilee jira dhufee jira beeyte asii dura mucaa way haal tokko bicha na takas odoon baay'ee kanima ila amma namticha gurbaa kami koy gurbaa kami gurbaa obsi gurbaa kami hin deemini gurbaa kam itti gaafatamaa communityiti gurbaa kam itti gaafatamaa community nuyaami koy akkanatti miti ka Muniir na tasgabbaay ka akkanatti miti yoo barbaadenni kanaa gruppii irratti hundubbadhu jechuun danda'a yani isallee fahamsiisee itti haasee jechuudha amma bakka hospitaalaa jirra ila Muniir na dhagayka waan siin jedhu na dhagay gonni abbaa dura seenee ifaa jiranii dhageeffadhu miira keessallee galinaati na dhagay waa tokkon sitti ma amma hospitaala kanatti nama du'aa fi jiru keessa jira jechuudha ijoollee ma biyyaati kunillee beeyte amma bakka kana dhufan as dhufaa jiranii bakka kana dura baafnee booda gara Simmanyi deemnaa jedhanii beeyte asitti amma waan isaan naan jedhanillee foormishiin irraa fudhadhee achi boodallee akkaataa mana poolisaatti deemnuttillee foormishiin irraa fudhadhee achi booda isaanuu walis hin qunnamsiisa waan inni naan jedhu laaleetiin akkam jettan Zameka polisa Zameka mira ke sabe okay qataron kesan Zameka polisa ka imci ofideni do faje mallattes hin harra silaga saa darbee jira ka saa 10 dha akka biyya kanaatti saa 10 jechuun akka biyya keenyatti saa 4 ganama jechuudha sunis darbee jira amma nuti mana hospitaalaa jirra mana hospitaalaa kan isinitu ndakini ka qatarosan jechuun kan dhufe kanaas yallaaye sinii bilbilaati booda sinii bilbila qataro isinitu ndakini jechuun akkas taanan qataro irratti qophii amma wala garra waajjira poolisii jechuudha sa'aatii 4 irratti hin argamne baran bakka qataroo keetii dhaqxe namtichi kun poolisii miti koo kan iyyama kenneef ijoollee embaasiitu kenneef embaasii odon ta'in qacaramtoota embaasiitu kenneef kun diraamaadha diraamaan irratti dalagaa jirtu filmii dalagaa jiran kun dubbiin ta'u maal jechuudha mee sim farada namni dhibbaa waya jala jirtanii miti namtichi kun ji'a lamaan irraa jechuudha oggaa 13 micayyoo isa turte ji'a lamaan irraa dhufe poolisii irratti mattaawaqiyaa eenyummaa isaa qabanii mallatteessee ji'a lamaan irraa fideen dhufaa jedha okay leencoon isin nagnama waajjira poolisii bakka beellamaa embassy Riyadh Saudi mindino embassy Jiddaa jiru simit namticha kan iyyamame eenyuti iyyamame leenca fi ijoollee lamaan hojjetan santu iyyamame namticha waajjira islaak waajjira poolisii dhufeeti miti kan beellama jijjiirsitan waajjira poolisii dhufeeti achirratti poolisiin iyyamame beellama hin jijjiiraaf jechuudha akkamitti waajjira poolisii nuti beellama jijjiiranii fi embassiin Itoophiyaa rakkina kan qabu embassii Itoophiyaa hojjettoota embassii Itoophiyaati kan rakkina qabu isan dhugaa keetti kun kina abbaan azira bar haata azirti bar na bukke akkamitti lagani numtu erga qataro inni akkamitti naqin qataro hospitaala binaamina jedha accidentii nama haati ummataadhaaf dhaamsa Oromoo qoraaf haa dabarsu dhaabbadhu dabarsitee boo Abbaana Hasan itti fufa kinooti obbo amma sa'aatiin itti kenname kun sa'aatiin eegatti sa'aatii 4 erga ta'e amma sa'aatii 5 ta'e obbo Leenco sa'aatii kana hunda dabarsiteetu sooraytu nama bahee jira Kandiraati zim jiraatuma ummata taasaa waan jiru namichi kun erga ukirinnaa kenname nu fakkaatetti isaa mirga fakkaatee jechaadha kun wanna beekamu
Sa'aatiitti sana basa sila dhageetu qadam jedhee achi geetu bicoota na gaafachuu qaba. Gootaa bira kana isinii dhageetu asitti dubbii kana yaadachuu qaba. Dubbii fiixa baasoo hin qabu isa wukkilaa nan kenna deessa. Fiixa saba isaa cimmirii ijoollee afur qaba. Adara ijoollee teetee dheetan kana tsaafeetti kenne sodaadhaa hubannoo jedheetu duraan. Kenni maal ta'a jennaan kenne. Dhaqee to'atu fuudhee maal ta'a nama biyyaati nama Itoophiyaati innis akkuma nu ilmoo qabnu kana inni ilmoo qaba. Isa dhukkubsuun isa bootaa biraa dhaqee jechaadha. Innumtuu garuu waan haa ta'u biraa gargaaru. Innumtuu likkii ta'e jechaadha. Amma jabaateetuma akkuma ta'etti ammas immoo bicoon tuna collee biraan duutudha collee bitee malee kun hin argannaa irratti fakkaatu. Sinumti nu jabaadhatu nu jabaadha walumatti duratti nu jabaatanitti sinaa gargaaru. Namichis gara biraa dabsaa jira waan dabsaa yeroo itti baru jabaadha. Akka bicoon tuna cimduu olundee qophee illee haa ta'u malee baate. Abbaa guddaa kiyya dhiifama amma rakkoo bakka jirtu agarree jirra. Tokkoffaa leencoon qaaxaroo poolisii irraa hafuu hin qabu. Qaaxaroo poolisii waay maaliif hafa? Amma nimicha hojii walii galaniiti. Riyaala kuma dhibbaa fi diidamtannaan mara qoy noon obsi miciyoon waggaa 15 xalayaa gubarratti harkeetiin jira waggaa 15 keessa ka waggaa takka yoo ta'e riyaala 5,000 moo 6,000 malee riyaala 115 biraa qabdi isaan 79 jaan okay rakkoon qabu okay haa nyaatan riyaala 79 rakkoon qabu. Yubbiin bakka maallaqaa dhufnaan ana hin beeka amala kan. Annama akka ijoollee teetii nama hedduun baase. Dhugaa himatanii waan isaan fudhatanii walumaa rakkoon qabu. Ani bar Oromoo tanatti hudduu waa hedduun hima. Hanqana fudhadhaa hanqana sinii kannina ani akkasitti hin beeka. Ani qarshii takka namarraa gadhee hin beeku. Waliigalaa bakka maallaqaa keenyaan koominiitiif hin baasiin keessa warri maxxanee kun maxxantuun Muktaar Kadir bira nu dhaqqabu qabu dubbiin tun. Waay riyaala 119 eegatee waggaa takka qofa ergatte. Waggaa takka qofa 5,000. Kaan okay 30,000 fi akkana achi onta godhan okay 79 jaar riyaala. Arra miliyoona riyaalli 1,000 meeqa dhufame riyaalli 1,000 mee barreessa. Riyaalli 1,120 meeqa dhufame. Miliyoona 3 moo miliyoona 4 dhufu. Okay miliyoona 3 sangirraawu okay miliyoona takka cinaa fudhadha takka cinaa fi lubbuu micoota naa kunta godha. Maa wal achiifachi wal sossobdan. Poolisa qaaxaroo poolisaa dhiistanii nimicha wajji walii galtanii qaaxaroo haftan. Poolisaa okay maal jettaniin? Gaasanuun nagne poolisiin akka Raara kun walii galtee dabala sinii walii galtee. Micayyoon bee. Walii galtee. Isaalaali ijoollee hojjettoota embaasii faana namticha haasa'e amma laali nagari rakkoon koominiitii rakkoo qabdi. Munir na dhaggeeffadhu Munir na dhaggeeffadhu sinqeetillee mutii qabadhaa na dhaggeeffadhaa. Namni daldaluuf mucayyoota irratti daldaluudhaaf Riyaad irraa ka'ee hin dhufne. Hanga ammaatiin gidaara jala taa'aa jechuudhaani. Dalagaa dhabee bakka kana taa'utti hin jiru immoo. Waan dhufeef dalagaa tiyya wallaalee immoo as taa'utti hin jiru. Nama dalagaa tiyyallee beeku nama waan manaa bahee bakka kana dhufeefillee beekuu mitiyaan. Wallaalellee mitiyaan. Dhufee bakka dhufe kanatti gurbaan kun namatu du'aa fi jiruu keessa jiraa koottaan duraa fuudhaa jedhaniin ani makiina harkaan qabu. Dhufee bakka kanatti na eegi jedhe taaksii yaabbadhee dhufeetiin mana hospitaalaa kana taa'ee eegu jira. Ana qofaa miti namni biraallee kun na wajjin Riyaad irraa dhufe dhimma biraatiif asii wal agarree wajjin taa'u jirraa jechuudha. Diraamaa dhaggeeffadhu. Akkati diraamaa dalaganii kaalaas isaanii daayirektii jedhaanii kaa itti bilbili abbaan simmanyini jiraa miti akkanaa akka jedhu deemee. Obsi ati waan takka qofa poolis xaabiyaa maan dhaqinati gaafiin si gaafadhu qaxaroo qabdaa. Adda kiyya dhaquu hin danda'u. Maaliif ani bakkuma poolis na dhagahi kaati gaafsanillee ila Munir na dhaggeeffadhu siifin immoo jira bara taraa walii haa deebifnu. Bakka poolisaa kana gaafa duraallee namni na fuudhee na geesse jara ani hin beeku. Namni isaan beekan isaan waliin onnu naqaniitiniin wajji teenyee Arabtichatti bilbilan. Irraa kaasuu dide Arabtichi hoggusanis deebinee nutti deebi'aanuun jedhanii biraa gabbaanee yaada warri koominiitii itti bilbilanii jechuudha namicha arganii jechuudha. Gaafa kanas hogguu namichi dhufes beellama wajjumaan manuma shurtaa kana an bakka isaatu hin beeku bakkuma shurtaa kana.
kaleessa haga rakkadde anatu beeka magaalaa kana keessatti. Amma akka ganamaati na dhageeffadhu akka ganamaati maaliif bakka poolisaa sana osoo beekee ganamaan dhaqaan ani hin beeku maaliif adda kiyya narraa hin bareeddu ammallee isaa waliin narraa bareeddi malee. Okay, Lencho amma dubbiin nu adda baate bakka akka